Hayyee dhaggeeffattoota keenya guyyaa irraa kana waan haaraa tokko waan baay'ee namatti tolu tokko isiniif qabadhee dhufeera. Wanta sun maalidha kan jedhudhaa fi viidiyoo koo amma dhumaatti daawwadhaa isiniin jecha. Namoonni maamila koo hin taane akka maamila koo taatan isiniin affeera. Kooppii peejii Oromoo jechuudhaan ana argattu. Kooppii peejii Oromoo jechuudhaan subscribe, like gochuudhaan, share gochuudhaan ana deeggaraa isiniin jecha. Egaa gara barnoota keenyaatti yeroo dabarru namoonni baay'een bilbilli koo chaarjii daddafee hin fudhatu kan jettanuuf furmaata guddaa isiniif ta'a jedhee kan hin qabadhee dhufe. Anis kan itti fayyadamee arge isiniif qabadhee dhufeera. Innis immoo appilikeeshinii bareedduu kana fast charging kan jedhu isiniif qabadhee dhufeera. Liinkii isaa yuutuubii koo jalaan isiniif ka'a, achi jalaa buufadhaa isiniin jecha. Keessi appilikeeshinichaa kana fakkaata, baay'ee bareedaa, baay'ee kan ofii kooti jaalladheedha. Egaa isinis itti fayyadamaa ilaalaa isiniin jedha. Waan baay'ee qaba, waan baay'ee namatti tolu keessa bilbila keessan kiliir gochuu hin dandeessu. Waan baay'ee of keessaa qaba. Kana maleellee miimoorii keessan irraa hayyama keessaniin ala kan taa'e delete gochuu hin dandeessu. CPU isaa kiliir gochuu hin dandeessu. Waan baay'ee of keessaa qaba gadi ta'eef gaafa itti fayyadamtanii agartan argitan isinitti toluu danda'a. Ani baay'ee tokkotti kan hin gammadedha appilikeeshiniin kun. Itti fayyadamaa ilaalaa isiniin jedha. Kan kanarraan darbu barnoota keenya kan itti aanu irratti wal agarra. Appilikeeshinii kana liinkii isaa yuutuubii koo jalaan isiniif ka'a. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha.